السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخينا أكم درت النجاح فيا الحمد لله. مي سينا إن شاء الله تكو واه لمي خينيارا تكو هدبنو والياما ولا خيرا شير قد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. أيه إن شاء الله رفتني جرتني أنقو مخانا أنا أيقلو أكو ماقتن سوشال ميديا رتيستي بوتات دادار رتي وان دي ماجرو أكو مهور دفا جرتن خانا خواسني خينيا خنبيات دادا جرن خواسني خينيا غاف سومالي رايرو بقوان hanga dandeenyutti dhiibbaa adda addaa taasisuudhaan qaamonni adda addaa hirmaannaa keessa wajji ta'uudhaan uummata keenya qobsiisuu dandeessanii jirtan hanga takkarraa tumsiisin gootan san waan irraanfatamuu miti gaafa sanillee jechuudha. Wal bira dhaabbachuun namni tokko walitti dirmachuun nama tokko waan dhufanii walitti dirmachuun hangam takka bu'aa akka qabdu gaafa uummanni keenya Soomaaliyaa irraa buqqeessan irrattu nuu gala jennee yaadne jechuudha. Ittuma fufuudhaan naannawaa Wallaggaa kana keessatti uummanni keenya hedduun rakkatanii rakkoo saniif deemnee gargaarree cinaa dhaabbachaa akka ture ni yaadattan. Itti aansuudhaan uummata keenya kan Walloo rakkoon irraa isaa mudatte saniif hanga dandeessan takka cinaa dhaabbattanii gargaartanii rakkoo san bira hanga takka ambeeraranii akka isaan bira futuudhaaf tattaaffii godhan yookaan hanga akka isaan waan takka ta'e ija qabatan akka isin taataniif abdii guddaa isinirraa qabna taatanii turtan uummata keenyatu. Baate jechuudhaaf osoo hin ta'in bara dabre keessa uummata keenya kan Booranaa roobni dhabamuudhaan horiin isaaniitii fi kunduraa dhumuudhaan biyya guutuurraa bootaalee adda addaa irratti dirmattanii horii isaanii saniif hattaa nama bira qottanii horii isaanii saniif akka nyaataa geessaa turtan bara dabrillee irraanfatamu. Hanga dandeemu takkatti warri Booranaa coomsa waan san godhatan jechuu dandeenya. Arrallee beeltii hin jirtu jechuu osoo hin ta'in gargaartan cinaa dhaabbattan waan dandeessaniin itti dirmachaa turtan. Baale akkuma ammaan tanaas itti dhaabbattu uummata keenya kabaaleettis dirmachuun isin taasistan hawaasa keenya kan Baalee san cinaatti dhaabbattan waan hangana jaamee beekamoo miti jechuudha. Hanga dandeettii teenyaatti kanneen isinii laggaawaa jirru kana hunda miilaan keessa deemuudhaan laalaa turre. Uummata keenya yeroo ammaan tanaa akkuma argitan hongeen tun jala sanirraan bahuudhaan daangaa Somaaleerra warra jiraatu yookaan daangaa xarafa Oromiyaarra warri jiraatu godinni Harargee lamaanis hongeedhaan dhaawamee jira yeroo ammaan tanaa jechuudha. Yoggaaniif ilaaltan poppileeshinni uummata naannoo kana jiru gara miiliyoona 5 ta'an waggaa 3f walitti dhaabbataa dubbuma jabaatteetu har'aan tana isaan as baasee jechuu dandeessanii walitti dhaabbataa hongeen waggaa 3f osoo roobni guyyaa tokkotiif hin jeen hanga guyyaa har'aan tanaa eeguu danda'ee jira. Naannawa dhiyeenya kana deemnee ilaalle burqaa dhimtuu fi bookee fi naannawa kana waggaa ilaaltan waan sin ajaa'ibu takka haroon duraan naannoon kun haroo qotatee bishaan dhugaa haroo qotatee bishaan dhugu sanillee dhabee bishaanuma garagga dhuguufillee rakkachaa ture nyaata dhiisii jechuudha. Uummata keenya godina Harargee bahaa keessaa gara aanaa 6 Harargee dhiyaa keessaa gara aanaa 4 hongeen tun dhooyte. Hongee gizee jennu immoo waan laaftuudha miti. Uummanni kun yoo ni filaaltan uummata mee godina Harargee lixaa kana keessaa bakkumaan ifii xiyyaaree sanirraa sii ibsu irra hedduun sanirraa waamtuudha. Sanirraa sii ibsu aanaan sun qabeenyaan godina kana keessaa takka fayyoo jenneen kijibne du'a. Uummata barbaree oomishu barbareen kintaalee takkittiin kuma meeqa ummata miliyoon 4 miliyoon 5
arkatu gabareen hangas arkatu ni xiqqaatti biyya teenya keessatti yeroo takka oomishanitti miliyoona 4 miliyoona 5 arkatu sabab roobni samii horii tiifatee aannan dhugu kan biyyaa fullee dhadhaa fi deema wanni hundi bakka sanirraa biyya tan afurqitu sabab roobni samiidha garroobuu dhabuutiin waan isin ajaa'ibu ummaa takkatti goreetiin gaafadhe ummaa meeqam jirtanii yennaan imimmaan gadhiistee booya osoo dadhabde anooruuti yeta isin argitan kana eegaan facaase ramadaana duraan facaase yoo rabbiin kiyya samii irratti naa roobe jee abdumatu rabbi irraa qabnu saniifiin facaase kunoo hangammaan tanaa dachiin isin argitan tun jettee dachii diimtuu dachii qotamtee halee araashiin qotte fakkaattu dachi tana nu garsiifte kunoo dachii tana ramadaana duraan yoo rabbi rahmatatti naa roobe sa'aan roobni as deemu san dhiyaate sa'aa tani otti naa roobe hin beeku jee qotee konkolaataan qotan duba mee abbaan mana keetii hoo jennaan abbaan mana qiyyaa turee hoyi ani ilmaan kanatti waa barbaada akka rabbi si godhe jeenna dhiisee na biraa kute akkatti gaddeebu wallaalee disii biratti kuulii waa barbaada jee kee biyyaa bahe akkasi jira waan ajaa'ibarraa horiin naannawa kana gurguramuu magaalaa bahu hoggaa laalte bifan qabu gurguramuun ta'u haa ta'u garuu naggaadeen itti buuteet horii duraan qarshii 15,000 diidamiin bitamu qarshii 1,000 2,000 3,000 4 gatii riqishaan horii kana guurrattee irraa yaa'u jirti maal naan jette ummaan deenyataniin dubbise tun horiin kee hoo jennaan horii 10 qaba hurnanuu kunoo lafee isaachi deemaa laalan jette harreen bishaanii waraabbadhu harree lamaan qaba lachuu kunoo lafeensi osuma nan harkuu iyya diddiitattee dhumte naan jette amma baraqaan anaa fi ijoollee xiyyaatu hafe numa lamaanii numaatu diddiitatee du'uu hafe ijoollee 8 qabaa nun jette abbaan manaan jiru deemee biraa taa'ee ilaaluu dadhabateera ummanni seemu jiru kun ummata sirraa harkatu jechuu dandeessa obboleetiiti makki konkolaataadhaan dachii qotatee ashangoreen achirraa galfatu basuuliyaan achirraa galfatu deemii mana isaanii jala jiru qaqanniifni firraa keessaa yaa'e tujjaarota abbootii qabeenyaa biyya teenya gargaaruu danda'u ummatuma abbootii qabeenyaa biyya teenya tana jiraachisuu danda'u kadeemii isaan biraanuu dhufu kani dhadhaan isaan biraanuu dhufu kani aannan ajaa'ibaa kun isaan biraanuu dhufu fe'amee gara magaalaadhaa arraan tana rabbiin guyyuma keessa waan takkaa isaan hin mudatin harka duwwatti hafan ummata kana yooni fi rahmatuma rabbii taate malee gargaarsi namaalleen waan irraa asarun fakkaatu gizee ilaalee waan warra asarun fakkaatu wanni neen isiniin jiru qoftiin garu rabbiin meeybii nu laaluudhaaf rahmata godhuuf hin daddabne rabbi mee naafi ati shooranurraa eeggamu haa taphan shooranurraa eeggamu haa baanu wooma jettu qofaan siin jechuuf adha duban nabiyyiin keenya salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi maal jaan khayrukum anfa'uhum linnaas irra caalaa namaa jechuun nama ilma namaa addunyaarra jiru kana fayyade yooni fi nama taate namummaan si dhageemte namni akka keetii tokko si bira rakkatee cal jechuun namummaa dhabuudha hanga dandeessu takka rabbiin waan danda'uufiif godha dandeettii isaa dhabeetii miti ati garuu ni gootamu gootuun ulaaluuf ta'uun mala meebii dubbiin tanuma ta biraatii miti maal goona naafeeti arra dhabnee dhabnu laal gaafni abaar kun ni darbaa yetti oroma barri hamaan ni darbaa jechi hamaan dubbiin hamtuun akki ati arraan tanatti dabarsisuun hin dabrudu moo wal cinaa dhaabbattee wal dabarsite moo walin laalte bay magan maqaa keenyaaf illee bareedu hawaasa tokko dhume nuun jechuun nurraan bareedu osoo jirru
walirradhumanii waliin dhumanii illee turra jira walirradhumanii waliin dhumanii tullee irra jira ifuma mataa keenyaaf adabnu hanga dandeenyu takkatti iyyensa tokko qofaan isinitti dabarfachuufadha mucaa tokko daa'ima tokko qasilaa profeesara ta'uu danda'u qasilaa pirezidaantii biyya tanaa ta'uu danda'u bulchaa biyya tanaa ta'uu danda'u qarraan tana sababa beelaatiin nama bishaan itti qabu dhabee daa'ima tokko qarra lubbuun isaa ca'u jirtu daa'ima sayyoo baraarte waan guddaa dalagetu tanaaf hanga dandeenyutti nuqutti yeroon tunis waa hedduu nurra kutee ni beeyna nuti akka ummata keenyaatti waa hedduu nurra dabre ni beeyna akkasiimi waa hedduu dabarsinees ni dabarsina ammaa sumaa rakkinni hin jiru akkattiin haftu ni dabarti hundinutu garuu qooda keessi gaafatti malee garuu shooraati taphattu si gaafatti malee lammummaan ati haasawaa ooltu fi biyya ati faarsaa ooltu sun yeroon sitti ajabtu tana biraa si harkattee jechuu si gaafatti malee dhugaan ati quuqama namummaadha uumamaa san qabdamu moo quuqama lammummaadha qabdamu moo quuqama sabummaadha qabdamu quuqamni gizee hunda haasofnu san dhugamoo hijibaan arra dirree baatitu rabbi wayedda gingilchatu rabbi gingilchaa kanaan qushaasha godhee nun hariniin takadhatanitu hawaasa miiliyeena warri afaan kiyya kana ofti dhagahu waa hawaasa warra afaan kana dubbatu jira dubas hawaasni miliyeena 60 ol kun miliyeena 5 saniyyoo dirmate baafachuu ni dandaatu yaanda yoo walitti dirmate akkasuma Harargeeste Baaleeste Booranas bootaalee rakkoon hawaasa keenyaa jabdu jaamte hunda itti dirmachuudhaan hawaasa keenya ruuhii isaanii baraarrachuun itti dirmachuudhaan hawaasa keenya mucaa tokko daa'ima tokko baasuun qaba jennee if yaaduun waan itti niyanne rabbiin nu gargaara rabbiin nu cinaa jala jiru gaaf tokko mucaa tokko kan beelti lafa kuffiste kana mucaa beelti lafa kuffiste lafa ol jechuu dadhabennaa beelaarra mucaa yataama haadha abbaa beelti biraa fixxe khayraa dhumarra inni hafe kana mucaan tokko kan mucaan baalaqee rabbiin isa jibbe khadachiin isa jibbite kana guyyaa tokko deemaatti dhufe mucaa kana lafatti harkee hatakkaan asuu waan biraarratti hin qabne guyyaa kana mucaa kanaaf rifatee jira lafa ol qabee maal taate mucaa yennaa mucaa dubbachuu dadhabe harkee dafee ce'ee bishaan fidee fi daabboo jiisee fi daabboo afaan cuccumfee mucaan bayyanatee ture daabboo afaan cuccumfee kunoo ka'ee lafaa eegali jeenii ka'ee biraa kutee jira mucaan san daabboo takkittii saniin bayyanatee ka'ee deeme ture lubbuu isaa baraarrate mucaan akka tasaa guyyaa qiyaamaadhaa gurbaan san nama badii hedduu qabu malaayikaan fuuteet mataa isaatiin lafa gad deebistee ibidda jahannamitti isii deemtuun mucaan san dura dhaabbatee jirtu dura dhaabbateeti eessa deemtaniin hin deeminaan hin dhaabba jee dhorkee jira akka gaaraa dura dhaabbatee jira abadan jahannamitti maali jennaan hin darbitan yaa rabbi mucaa tokkootu karaarra dhaabbatee nu dhorke daa'imni tokko hojjattee jiran malaayika gaafadhaa jee jaan rabbi maaliif akka isin dhorke gaafadhaa ni gaafattee jiran malaayikaan maaliif dhorkita mucaa maanu dhorkita jennaan gaafaanani beelarraa lafadhe gaafa san garaa naa laafe gara laafeessa namaati inni kun abadan ibidda jahannamitti hin darbamu jettee jiran malaayikaadhaan mucaan abadan ibiddatti hin darbamu inni u'uu jee mucaan ibidda jahannam duuba yaa rabbi mucaan gurbaan kun gaafa duniyaarra jiru guyyaa tokko garaan alaafe guyyaa hamaa tokko na dabarse abadan ibidda jahannamitti hin darbitan jee
gara laafeensa namaatiin darbinaa je'ee nutti ije akkam goonaa jette jaan malaayika jennaanin eega inni gara laafeensa namaati ana garaa jabaataa jeeni jarrabbe dhiisaa jannata kee inni jaalateen sannaqa anis gara laafeensa namaati eega daa'ima kanaa garaa laafe anilleen garaa isaa laafee gadhiisaa jee jarrabbe sadaqaan ati guyyaa kanaa sadaqattu sadaqaa guyyaa biraa sadaqattu wajjin abadan takkaamti as-sadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar sadaqaan ati sadaqattu ibidda sirraa dhaamsiti akkuma bishaan ibidda dhaamsutti jaan nabiyyiin salawaatu rabbi wasalaamu bishaan shafafafafafa godhee ibidda isaa dhaamsa argitee mi hoggaarran neqe akkuma san ibbalaa sitti as deemtu sirraa dhaamsiti jaan nabiyyiin salawaatu rabbi wasalaamu sadaqaan miskiina tokko sadaqattu gaaf tokko ijoollee yataamaa takkaatu ture haadha manaatii fi abbaa manaa turan ni babbareedan ijoollee babbareedduu lamaa wal fuudhaniiti jiruu bareedduu hojii jiraatan jiruu gabbahanii dalagatanii galantana ni beeytame jiruu gabbahanii dalagatan tan hojii dalagatan haadha manaatii fi abbaa manaati isiin ilmaan guddistii hoggaa laalan manni isaanii bareedaa alli isaanii bareedaa hedduu nama miidhagan duutitu namtuudha akka tasaa konkolaataa wayitii iristii ooyiruu irraa nyaatan hin qaban mana tokkicha goggogaa malee dalagaa inni dalaguun jiraatan maaliif beeytaatu ilmaan kee qaarraan tan harkaa qabdu kana borokeenni ta'uun beeytu bar meebii dalagumaa fi bobbaatee galuuf yookaan abbaa manaa qaarraan tan haala ba'ee waasif fidu kanaatu meebii harma manaa qabaatee daddalagattu tanaatu ilmaan kana jiraachisata atillee yoo ilmaan kee kun yookaan abbaan manaa si biraa kute yookaan haati manaatu ilmaan kana keessaa kutte ilmaan kee kun arraba akkuma ilmaan sun jiran san jirata maaliif beekta ijoolleen lamaan tun osoo ilmaan sadii daddalanii gandii hundi bira yaa'ee mana bareedaa qaban haala bareedaa qaban gandii hundi haratti furatu turan akka tasaa abbaa manaa makiinaan dhoytee du'e hoggaa inni du'e bakka riskii irraa harkatanis hojjumaan duute ture akka taatu wallaalte haati mana as deemti achi deemti akka taatu wallaalte yaa rabbii khiyyaa ganda kana keessa fuula isaanii na dhaabdee ganda kana keessa deemeetiin sadaqaa kadhadhamoo ilmaan kanatti kamiin ta'a guyyaa tokko lama sadii afur beelaan oolti daa'imman xixiqqoon tun kannii malee bakka irraa kannamu hin beeytu fidii malee bakka irraa fidamu hin beeytu ummaanaa kannii malee bakka haati irraa fiddu hin beeytu akka taatu dhabdee ilmaan sadeenisii guurrattee firraa deemte duuba baate firraa biyya tanarra ijoollee lamaan tana masgida keessetti masgida tokko osoo karaa deemtu masgida tokko gortee masgida tokko firraa keessee ijoollee asuma taa'etteen hangaan si waa isinii fiduu haatee baate duuba biyya isiin masgida ijoollee keessa tana bulchaa tokko jira duuba bulchaa islaamaa nama beekaadha itti gorteeti yaa bulchaa islaamaa ijoolleen na duraa beelehee biyya kanarraa hin dhufe ijoollee sadiitutu masgida firraa lafan naqee dhufe jette waraqaa ati dhugaan rakkataa ta'uu keetii waraqaa dhugaan ati nama abbaan irraa du'e ta'uu jaarsi irraa du'e ta'uu keetii waraqaa fidii hosi gargaarraa akkasii malees gargaaruu hin dandeenyu jedhe yaa abbaa manaa yaa bulchaa biyya tanaa yaa bulchaa islaamaa bar wanni siin jechuun jiru narraa beelawani ijoolleen tun guyyaa meeqa nyaatan xuyne kunoo masgiida kana keessa jiranii dura waan nyaatutti naa geessi dura kee daabbuma takkaa fi lamallee taatu ijoollee tanaa naa kanne achi booda marrajaa biraa na gaafachuu dandeessaa jennaan nuti waa takka illee si gargaaruu hin dandeenyu jee dura waraqaa majlis alaarraa maarree fidii waan nyaata akkani jedhame
deem qabaleetti ganda keessanii irraa rakkataa ta'uu kee maarree fidii waan janta akkani jedham yaa boo lakkii akkasii miti yaa boo hammaan tana waan hin nyaadhutti naa geessi ijoolleen irraa dhumu jirti itti ol deebuun qaanfadha ijoollee tiyya tanaa jennaan itti ol deebuu ka ijoolleen itti bochu ijoollee isii tana guurrattee ganda kanarraa deemte dur ganda kanarraa deemteet ganda biraa tokko dheete gandi sun ganda kaafiraati ganda majuusaa jaaniin ummata ibidda gabbaru kan hadraa guddaa dhaabbataniit bulchaa muslimaa miti as hadraa guddaa dhaabbataniit bakka tana keessa jiran dur dhaabbattee tulaa dura yaaboo ijoolleen narraa beelee jettee itti himte dur bulchaan dhaqanii bulchatti himan intala takkaas si dubbisaa jaani dhayxee bulchaa san dubbiste bulchaa kaafiraa kana fidi ijoollee teetii koottu jee ol nayte hadraa guddaa qaba mana tokko kannaaf ijoollee tanaaf jee intala tanaaf ijoollee tanaaf mana tokko kannaaf intala tanaaf mana tokko kannaniif ijoollee isiitiifis mana tokko kannaniif shuuroo fi marqaa fi affeellama foon wal keessaa kana fuudhanii ijoollee san dura kaaya aannan kana ijoollee tana dura guuran ijoolleen nyaattee dhuydee kofaltee taphatte osuma taphatanii koflanii halkan itti geedu wayita halkan itti ga'u bulchaa muslimaa san nabiyyiin keenya manaamaan itti dhufe sallallahu alaihi wasallam fuudhanii bulchaa muslimaa kana wajjin jannata keessa deeman jannata keessa osuma deemanii qallaa tokko garsiise nabiyyiin fooqii dheeraa bareeda warqii irraa ijaarame akkam bareedu kamannaa fashaan isaa hojjettoonni isa keessaa wanni hundi warqii irraa ijaarame akkam bareedu kana argan duba nabiyyi rabbi wajji osoo deemanii yaa nabiyyi rabbi mana akka bareedu kana malaa'ikota moo dhiiroo nabiyyoota moo nama akkamii harkataa jeen nabiyyiidhaan duba sheeyna bulchaan biyyaa ka islaamaa jennaan gabricha tokkootu harkata gabricha rabbii irraa ta'e gara laafeessa namaa ka ta'e jeentu nabiyyiin jennaan iyyaa ergamaa rabbi duba yoo gabricha taate anilleen gabrichuma rabbii irraa himi ambar bulchaa muslimootaati muslimoota hedduun karaa sirriirra kaayee geggeessaayii jennaan nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi mee waraqaa ragaa fideeti akkas ta'uu keetii jedhe caljee gurbaan waraqaa ragaas kan dhigaati nama gara laafeessa ta'uu kee caljee nama sirnaan ummata bulchu ta'uu kee waraqaa ragaas kan dhigaa jedhe caljee nama ummata bulchu saniif garaa laafu ta'uu kee waraqaas kan dhiqaawoo bayaa jannata keessaati jennaan isiin hin malu jaaniin Aryan ka'eef fiigee mana gahe hoggaan fi fiigee jannata keessaa gabboo rifatee lafaa ka'ee bara halkan as barba akkamitti jaaniin nabiyyiin akkamitti intala beelaa ijoollee tiyya jira siin jette akkamitti ati ariite intala san ariitee jannata kajeelta demba as keessaa jaanii rifatanii lafa ol kaanii intala san barbaadu eegalan خاني وسو بربادا ورانا ميقام بيهوتو ولي غرغلچني انتلا في جولي سدين سن بربادا جاني وسو يعني غندا مجوسا غندا مسلمان تاين سنت ترك دكين نمتيچان اون دلتو مسلمه نو خني نو فودي غديسا علماني سيتيس جنان نكنو جي او ركنا كبو كساتو سيكا تو وي بربادني وا برچا سكنو فيتي intalti lammiiteenya nuuf fudhataani fudhannaa yennaan fudhattan jee hay akkas taatu maallaqa siif kannina maallaqaan nuu kanni yennaan maallaqa meeqanaa kannitan hin kannu jee maallaqaanis intala mana tokkotti ol galche hin kannu jee dide awoo maallaqa qarshii miliyoona takka siif kannina nuu kanni intala tanaa jaanii kadhatan lolan barbaannu tolaan nuu kanni intalaaf ijoollee tan hin kannu jee haya miliyoona kudhan siif kannina intala tanaaf ijoollee tana nuu kanni hin kannu dide
mootichi kun mooticha kana kadhatee dadhabetu wanta laqannoo fidide na dhagee jeen namtichi majuusaadha waan ati arkite san eda nabiyyiin keessan jannata nageesseeti sababuma intala tana ifi qabdeef isliminnaa qabaddu jannata unoo fooqiin tun teetinaan jeetiin an eda shahaadaa qabadhee bulee hejjentu an eda islaamaweetiin bulee wahuma intala tana beela baafteef rabbiin mana kana sii qopheessinaan jee jannata keessatti ati isliminnuma qofa qabaddu manni kun keettaanaan jee akkasittiin jannata keessaa mana milkaa'ee ati tana salaa farachuu feeta wal jedhan naqqaaneef irraa deemte wallaahi siin jaa namni dhukkuba wahiitti namni ilmaan irraa rakkattanii jirtan namni fayyaa teessan irraa rakkattanii jirtan ta'u namni jireenya keessan irraa rakkattanii jirtan ta'u namni mana kiraa irraa rakkattanii jirtan ta'u namni bootaan jireenyaa bultiin itti rakkatte ta'u mee waa sadaqadhu rabbiin balaa tana sirraa kaasaatu rabbiin balaa tana sirraa kaasa akkuma godhe sirraa kaasatu namni rakkoon adda addaa isa dhaabbattu obboleeyyan rakkoon itti dhaabbatte kana rakkoo irraa fure rabbi sirraa furaatu hanga dandeessanitti harka keessan laadhaa obboleeyyan keessanis sadaqadhaa wanni isiniin jechuu barbaannu kana lubbuun takka namni tokko lubbuu takka baraarratu haa yaatu karaatti baraarratuun haa yaatu wanni isiniin jechuu barbaannu kana baay'ee ulfaadhaa galatooma isin jaallanna wanni isinii dhaamu feenu kana namni nama maaliif taasa dura maaliif nama taa namni yoo walii garaan laaf hattaa mee yoon ijoollee baadiyyaa taatan horiin tiisitan kun odoo tiisu jirtanii yoo lafee irra dhufe akkam jedha ni gadoota lafee tanarra waalaikum salaam yoo lafee irra dhufe horiin yoo ni horii du irra dhufe ni gadoota hattaa horiin nama dhiisi kanaaf walii faanaanu walii faareeffannu isiniin jechuun barbaada baay'ee ulfaadhaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh asumaanuu abbootii qabeenyaa biyya teenya warreen alhamdulillah warreen ummata keenyaaf guyyaa irraan tanaa baay'ee arjoomaa ooltan baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada ijoolleen nama boonsitan wallahi gareelee adda addaa ijaartanii garee wal ijaartan saniin karaa qabsiiftanii deemaa jirtan hundi keessanuu galatooma hanga dandeenyu takkatti hawaasa keenya mataa walitti qabu waan yaannoof akkaawuntiin azzala isinii kaa'e kana laala akkaawuntii kanarra walitti qabuudhaan akkaawuntii kana namuu faca'inaan garagaraan osoo hin taane kallattii takka deebinee hoggaa hawaasa keenya gargaaru kallattii takkaan gargaaruu waan qabnu kallattii takkaan deemuu waan qabnuuf karaa adda addaatiin deemuu waan hin qabneef kallattii takka mataa walitti qabuu feene akkaawuntii hayyama mootummaadhaa qabdu dhaabbata tokko kan hayyama mootummaa qabu tokko baasnee biyya keessallee akka feene sossoonee hawaasa keenya san bira akka feene dheenee deebuudhaaf namni afaan si bubbutulleen osoo hin jiraanne eessaa deemta namni si ijoolleen osoo hin jiraanne bifa seera qabeessaan dheenee hawaasa keenya san ija harka keenya waan barbaannu kanneenii fi deebuu akka dandeenyuuf as keessa wanni faffaca'aan adda addaatii fi diigamiinsa adda addaa akka hin jiraanneef deebii hogguma gargaaramuu gariin Isuusii takka fuudhee deemee abbaa 10 fi 15 bakka takka fuunee geessu akka dandeenyuuf bootaalee rakkoon jirtu san hundaa'u lammadammaas namoonni fakkeenyaaf aanaalee adda addaatti ergachuu yaada qabdan maqaa keessan irra laxxafattanii deemuu yaada qabdan dhaaba kana hojii taatanii fakkeenyaaf mul'isii hojii taatanii dhaabni fedhe mul'isii hojii taatanii bakka san geessitanii iftaatanii waan san kannuu waan kan dandeessan ta'uu isin hubachiisna warroonni dhaaba gargaarsaa kanneen adda addaa keessa jiraattanii ijoolleen teenya tan dhaaba adda addaa keessa yookaan dhaabota adda keessa hojjettan mul'isii hojii ta'uudhaan bootaa san kan isinii geessinu yookaan bakka isinirraa buune maqaa keessanis isinii laxxafne odoo maqaan keessanis hin dhokanne hawaasa bakka isin gahuu ni barbaadan san kan isinii geessinu ta'uu isin hubachiisna
namoonni adda addaa gurmiidha walitti gurmooytanii jaarmee walitti jaaramtanii yookaan akka community ta'u yookaan akka gartee ganda magaalaa keessa jirtanii ta'u aanaa tokko ta'us ganda bakka kanaan geessaa jennaan nuti foonee isinii geessina. Dhuunfaadhaan bakka jirtanirraa qarshii takka maantaan akkaawuntii kana gubbaa geessitan walitti qabnee bootaa irra rakkoon jirtu isinii geessina. Lakkii nuti bakka tana feenaa warra jettaniifis bootaa isin feetan san isinii geessina. Hanga dandeenyu takka mataa walitti qabnee tajaajila wal fakkaataa fi tajaajila ba'eessa ta'e kennuudhaaf hawaasa keenyaaf dhuguma saniin nutis bakka isin itti ergattan bakka isin akka wanni kun isinii goofeetanii fi bakka hawaasni keenya rakkate san irra dhaabbannee nutiin kun tajaajila godhuudhaaf qophii barbaachisu fixanneet isin eegaa jirra. Inshallah isin ammoo speeshaalii guyyaa har'aan tana namni baay'een galatooma namni baay'een gareelee adda addaa irratti hirmaannaa adda addaa WhatsApp irratti hirmaannaa adda addaa godhaa jira. Gargaarsa keessan gootan kottaan qunnama hawaasa biraan akka isinii geenyu waadaa isinii seenna baay'ee ulfaadha galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.